بيتي أوروميا دا أوروميا بيتين يوانين تاينيف قبرون ما جلي جبت أوروميان قافي دائم نكون قافتو أوروميا يوم بلسومتي أوروميا يوم قبرون ما جلاباتي فوري قافي قرتي مر أورومو لالتو ديبسا إسيتيف أوروموني تفتنوه إفا قافنوهن إسننجا فنجلي ددا قبرون ما دا اتفاق جرا وريق هداواتو كفلمي أما اللي كفلما جرا يا سبكو قبرون ما إلى هنگا أمان تنا مالف قنية أمة تينيا ببا جراتي يوم بلسما بان قافين توني في تتنفكات تلالوتا أماتي متي دائما قدنا الرجراني قافت تاجر أوروميا مال إيست أرقم قابيني إسي مالفاد أولانسي إنيوفاد مالف بلسبهو أبده يوم بلسباتين قايفي دائما قدنا الرجراني قافي تناف دي بسادة من جرة هنگا أمان تنا أبساونني في سبونتوني قافي تناف دي بسادة التما سمني ساني الرائي خنافو استوديو لقمته غازت افا بيكماس جعفر علي تيوجي انتهاني سوري سابا غدا درتا الفوتي في درتا عفدو تيوجين غافي في ديبسا قدن كيست ديبسا قبني والترتي غارين سيني هوا akka sabaatti Oromoon eenyu jame akka biyyaattis eenyummaan Oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa Afrikaa irratti Oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qarooma hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa numa nafini maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun uummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraan arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma eega Oromiyaan habashootaan weeraramtee Oromummaan Itoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u Oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tanachi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama namootan goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee khaleenatti fakkaata. Khaleellee saafawa. Jarra abbaa gadaa hambee ni jiraate osoo hin ta'in
elmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsoo tanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkeen itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar Konyaa Gaaraa Mul'ataa Baadaa Kurfaa Jallee Araddaa Waldee Raammis ganda Mutiir Gorrooti. Umriin tiyyailleen toora 60 geesse. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e hanga qabsoon eegaletti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo nu ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasitti duuba kaniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya baruu bariisooyyee galgala galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Hoggaan geerara kana dhaqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu nagoote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raammis kana Amaarri Gaaraa Mul'ataa gaafa xaaliyaan san Gaaraa Mul'ataati baqateeti ilmaaf ilmoo fuudhatee laga Raammis bulu. Honyaa oborraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uus hoggumti hundaa oliin duraa mul'atti jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuma mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo nu ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata lammaaf sana laaleessitu. Nuti amatatti walitti dhufneeti maallaqa hanga xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa tana baafnee waan dhudhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphatan sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhoorge maaltu afaan kanaan akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhoorge. Andanya mangatitin dubban baka hubbatin dubban baka jilaatin dubban hay maal monni kana nu godhe akatin gurbata ko wajiban ko wajigan laawatu bintuni mee haatti wali gallu haa wal marihannu jeega gurbaa kana Muhammad Ahmad jani man ko walla ulku takka ufanna akatitti wali haaso ine akatitti ka jolle te tan elementary jittu nama gurguddu marede ka bona elementary kara kana hunda ga matan sani ni be damma ni be ka ga hunda wan ni manif ni galtivi akasih wali dhufnee aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magaalaa keenyatti wali qabne nama 50 ol taana aboo asitti yoo wali dhufne duuba bineensi kun nu jala deema maali ataadii ajjiramoo maali walii yaatan namaan jedha dirree kubbaa dha'ineeti kun hanga taphata kun ni haasawa. Kanarraa warri gaafas hojii ture Dr. Mahammad Hassanfaa Abdii Xahaa Abdii fa'a. Jara kanaan hojii ture jechuudha hojjaa sana isaa wajjiin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana
dhufeet maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaanti keen darbate ambitti dhagaan darbate afaan kana nutti xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nutti xiqqeeti kaafnee hirriibaa kaafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabal haasoyi akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaanu baatii arafaa ta'as deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee qoree gartee ayyaanaa sadii dhaqee jarraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu hayda biraa jedhisi isummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nu fita kanaaf nu yaamtanii nuun jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaja. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifnu kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu boggoo'ee namni kun maaliif guyyuu nuun finne waan tan maaliif guyyuu kanatti nuun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamni nu bu'aawee. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirraa intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaanitti hobbaatan tartiiba san ni goone. Kanarraa baanee maal intala butuu jedhanii biyya keenya jirti waan ni butinsaa hom jira. Kuni gaammaa abooyoo kana goone akkam. Akkasitti dhiiruma qolootti keenya nama shan akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu dhiyyi jennee hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takka. Gurbaan itti gadhiitee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ol haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun himaa'u ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa san akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon qaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'insi kunis kofluma idaa jechuudha namni kun mogoo namni oguu isiin mixeeyyoon boocheessu. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa kan goone waan tana warri beekeessa beeku gooseene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee irra bahee laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti. Garaa qabee hofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha. Qaamni keenya reefu qabbantiin irraa deemte. Akkasii qaalee jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdiif itti goone. Bilisummaallee akkasuma jechuudha. Bilisummaatu numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa qaalee irraa namuutu oguu bakka takkaa waa ka'an jennamu walii dirmanne arra silaatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha. Numaatu saniis godhe abbaan hin godheef hin dandamu jenne if hin hambifne. Akkasitti iba ijaarre anana filanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaa nuti dhalatte jechuudha. Amma gaafa sana Afrikaa keessaa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha. Waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana gogo biibisiin dubbatte nuuf hime jechuudha. Arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe. Kana keessaan tuba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa. Hoggaa karaa yaatanuu maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa. Akkasii amma ga'anii dubbiin duruu nu kaase jechuudha. Aadaa kana haa mul'i. Ani guyyaa tokko fuudheetiin harawwalaas tolfadhee. Ashaas tolfadhee maali halawwadhaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii hore raasotee laala kana gubbaa hore bakka faranjii fi amaaree bakka nuti wal dhufanii wal dhugan
يقهرن يرجعها هي كدرو خايه وانا كانت مسهل دوبا باللي ما نني اسمع غرغلي انا زان الله تومي دينا ابتو تدرك قبسي وقلت افوفيتين غاي بيدا قشاتي اكاكاوزو بده تجاره نوغي اكاتي قشا هي جدي بده خايه بلا خوتي غرا خالي لما دمرتي تنيتنا نمنو بين نيرو اكامت نمنو وفماني يرنيكو مخينا هورا نم تيسنجو نمنو خوتو ادي خوتو تايون نيرو خالا كم غون نمنو لو قد ديبنيتي ريدوا دكه ريدوا رانغا اوداي دوي نمنو كون خرا انا خايستي اوغميك اتم خايتي تيس دمرتي انا تعانا نيندي تعدري رود ديم تما كبيرات ديمتو ايو خوتا لا اما نخا anga gurbaan kono guy amare kono kiman nalala joguna nan mafakira keti kursi birata kulla kabadde ma do guidan alzena ko tayo tay saboy arawan amare kono juman nalala khana di fune jiga gaddi ne ko ogoje je babam jinna ogoje jiga da ke ol debo khara khana te jay barka yiko numa kha numa tezi lami to kono gade da wara ba biledi ya bo gurbana bira buli je adwana ti ofto wala wahitu khayza lati daga ma قوتو إذا بيرا بوليجي دي قدتي خانا هندا قدتي قدودري ويا تكون ما قدري رواتي قدت على ألقى بجا دو كهانا جاتي تكثير دي رواتي بتتك عند قريب بوزو في دي نهارمايا ولا ما قالا كده قربان أمو بورا تري أرارضو جناني نين تشاف سموا تبوزا كنا نجي بفتجين بكا ما الغيث أبليتي يا أكتر فودة تدو بامكينا أتوبوز تدو لما تدي بيبي جارتي درسي بفتشو أدي أدوريس أدي أكستي وني أجايبات تكنا ترى تلاقي ميجو كافسان مركانا تقوليا تنكمن أجايبة جتني أكستي غاربين يا تكو تقول ما بنزومنا تكو بود ديبني ورخي سنين والبرسيس وداف سوريسا هاتي تيسن أنو جامن مؤمناي بوجم abbaan keessanoo nama akkam turan aangoon isaanii hariiroon Haayile Sillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan abbaan kiyya gaafa xaalaan gaara mul'ataatii cabee suuraa waa'ees gachabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gachabee laga hammas kana guutesan كاتا أمارتي لما خينيتي مين وخنا أبصود الدبي قصدت ميهار كتيجو ميها ساني وجين والرمان ميا تدولي أمارغن والدير عمتي رافولاني هنقهونو والدير ميتي في جاجا جيسنجي أكتت جاجتي أماري وني أمدمتي نما ترباس بوجيني خاني دچين لبو خيسان بالت جاني بالر انا كسيت انجليزي تكاني كيف كان نجي وان كان دوبا وياسن سباساتيني وياسن نمني يرتي حفوره فلتچرا مثلا دوغر غاري ايتا كام دواني امارا اما ترونتو كان خينيا سينيتي دم فرصة أنا كبه على جورة شو خد جريدو دينا لوري خيني خان أبصاب ولا كان تلكني ويا وريني هتري فقط تقالوا بس هنداو خنا مدلك إيجاسي زمان أمارة كم بيت تاني بيخان لما خنا يوم ما خانه وان براغون وهي براند على تيجي وان لا سجلين ما دي لا خنا كم أجيتي دي لا خنا كم إيه فقط تقالوا تلي هيسه هذا تلا سويني سايبة ترى كقالتي حاجة ولا رباه تراني nama kana jechuun أخاهم كيسانو هامتي برودا هقاي مامو
doollaba irra garagalchaniit ajjeesanii jedhama. Mee dura doollabni maali? Doollaba jechuun wanta qaama summii dibaniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. Daammacaadha. Daammaca jedhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuudha kan irra garagalchanii isa immoo wataasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee hin taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadha. Gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tun hundinuu qullaa turte yokkus gaa amaaraa fi ta'ee akkamitti maal godhuu qabna akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa hafifnu jedhanii alii gurraacha kanya qacarcarii fi hanfaree biyya affarii fi inni waliin dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayidhatti gaa karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti am Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Belgium Bruxellitti waliin dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namuutuu namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan waan kana dubani qaba maarii mataa keessa Raas Makonnoon wanni jiru mee Addis Ababaan dhaqaa jeen mutana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamiti biroo jeene yokkaa inni biraa deemu numa yaamala madaqoo jedhaniini akkasitti wanta narraa oofan jechuudha. Akkasitti duuba duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalammada sossoo'a kana wanni jalqabuu kaan qullubbii gaara qullubbii kan asitti jalqabuu barbaadanii akkasitti gaa hin jooynee fi nuti isaan lakkas taate jechuudha. Ammallee Haamit Ibroo daranillee Ibroo shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka takka irrattis niin harkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo shaxaatis mee okkoon ichi deebi'e duuba ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban seenaa irratti immaas wanni qaban kaaleendara qaban jechuudha. Keenya kaaleendarri arraan tana 1454 jechuudha arraan tana guyyaa irraa amma Septeembar kanatti baatii Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuudha guyyaan as deemu kun Oromoollee naa beektu. Waan sanii wajjin hanga gartee golmoo hormoosootti hanga bal'aa buubaatti namni hoogganoonni kutaa harkeensa Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 wali. Waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo shaxaasan inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture. Warra gartee calanqoloo irraa tokko jechuudha. Ajajaa waraanaatis Bakar Waaree jedhaniini hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Roobaa Galmoo jedhaniiti kanitti gajaaramee ni jira jechuudha kutaa harka keessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa calanqoo san akkasitti duula silaa calanqoo sana maarree akka laafutti seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchichi Turkii fi namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuu fiifuu taadiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin maa nama gariitiin huruma huffee keessa kuteen jechuudha. Waaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buuti Turkii fi Misraa sun ni laafifte. Kaamaa laafifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii jalan qotte. Gaangeen Amaaraa
takkittiin eeboo 35 deemti. Gaangeen dillisuun akkanatti eeboo addaan qabu. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Meeboota naguu takka darbe takka hin deebisu lamata sabiraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhaabinsa san sababa wanni itti ta'e bar goobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraati yaadii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko tokko gartee kan amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuuratti fudhatu. Hafuura baafatee irraa achirraa ka'ee dhuma calanqotti lolu kana bakka xuulloo jan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa mudhiin xixiqqoo boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu amaaraaf gartee mimmiliqanii amaara kan daddabsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa odbaa dhufuus Oromoonis hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hinafne jechuudha. Ibroo shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Qalolaa calanqootis keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eeysaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo ta'e sanirratti chaadachaan. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ija dunuunfatteetuma gartee urruma seente jechuudha. Ta gaafa sanii suni akkuma reefu himetti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamilee na cabsisee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u amaara shaambalaa digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaa naa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessan. Tana firraa dhiisee jedhana kopheen dirraan dhuminnaan jaantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maal ogoon itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amal lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraa gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunoo misikiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu harraa galafamtu yaanii barreessanii galafuma san ammaas shawaa dhufanii warri isa kana tinnisu mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eegatu eebooda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi dharuma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaadde ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko tokko baaburan koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jee duuba biyyu Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas cira dhufu. Basheemmoo saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran darasaa 10 wayya. Namichi keessummaa bira dhufe kun maammasaanii iboo maammasaanii gaangee naa barbaade. Amma nama kana dhaqee ilaalu malee intaatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeeni. Akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe. Kan galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjiraa boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuun bira. Jeeni ishee Musa jeen ati hoo maali Abdulqadir Ibrahim jeeni akkasittiin seene. Sheekni duuba nama dullacha nama ilmii dur waraqare shaakana ittiin itti haasayeeti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kana sujuudee gaggodhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu faaya haala kana keessa jirra jedhee duuba qawween qabaatii ka'ii na wajjin deemii duuba shiftaa taanee jiran naan jee wanumaan duraan qabu natti jabeessee bantiila natti hidhee
hamileen tiyya daran jabaattee asii haanee duuba miijatan darbakooroon caancoodhaan ammas biyya takka dhaqnee jechuun sinqillee bakka jallayne bakka jarri taa'u san. Ogguudha yoo harattuu garee jechuudha. Nama karaa nuti akka karaa baay'inaa nu gala. Shiftoota barbaadaa. Akkasitti hariifa mukana dhufne jecha kana mariifu kana garee jechuudha. Boshee akkasuma mataa miti mata bira dhaqanii miti. Wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen. Akkati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deebi. Yookaan miicata deebi ilmaa guyyaatti aanu magaalaa jira. Magaalaa tana baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira. Nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu. Bura keessaa taasisni dhoomnaan aboo wanbadee dhufe jaaniituma akka aboo jara kana hunda hidhaddarba. Nama hedduudha. Qabeenya isaanii dhadhaa daa'ima waan adda addaa kana hundaa'uu saaman. Hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii dila kanaan deemu. Yoo taate nama kana biraa nama biyya naatu ajjeese ilma maammireedhaa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu ayyachaa bulan jedha meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa siranne daa'imaa siranne wanni takka wanni irra jara kanaaf deebi'u nafne nuun jedha michi matooraa qaba hayyatu bakkamtuman jarri mataan haabaanii biyya isaanii dagalan haala inni gajaran hogguu hamsaala qarrasaa sadha eega nama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bahar deema akkatitti gaa musiibaan tuni alumatti hidhamtii ganamuu wanniin arkutun dhiiba biyya buttuu yoo iyya maaltu nama dilmata buttuu dhiba kun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun egaa waan firraan halaala dhahaniin yoo arkanne malee waan taatu haanii asii gaa nama 12 taanee baalee dhaqne jechuudha baalee keessatti gidee lolaa dhaqne gidee amaarri ogaaden cabsee baaletti gaa duule jechuudha. Warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaadeen waa beeceetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi Sumaaleen namaa kan niti jaaniin namni 50 kun kaanii dhaareerraa kaaniiti jara Sumaalee kana wajjin Magdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha. Isaanii gale kana amaarree dhaga'ee jechuudha. Akkasitti jarri 50 kun isaanii dhagaa dhaareerra qubatee taa'u. Amaarree 7 namni 70 namni 7 kuma meeqaan siyaasa namni suni 75 maalisa meeqata. Ani nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha. Hogguu laga dhaaree kana amaarree dhaqee jaratti jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkatee ani yaqiyyaan biyya isaan keessaan deemee argee nama dhalaallee hiikkatee jechuu qabu. Akkasii amaarri tokko namicha imaamatatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiirii galchanii. Hogguu inni karaa gindiir deemu usee buneen faansa karaa eeganii namicha ammaa digadhiisan rasaa. Hogguu rasaa sarara dhaaban gaangeerraa bu'anii ammaa miilaan. Akkas diqqitti gaa namichi ajajaan waraanaa suni wannan gale jechuun gindiiritti galee saba kanatti gabaalee keessatti lolli facee namni Magdishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee bilaashi jennaan gaala tokko nama 5 akkasiin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya Sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha. Hoggaatti dhufnu lola sanis gaa akkasumatti waliin oofee gindiirraa nu oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee kunoo gammoojjii nu fide jechuudha. Naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaalaa re'ee kan hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola sanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana jechuudha. Lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo? Kuni kani warri gaafa sanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha. Waa Hussein Buneetiif kana kun baalee kuni gamana. Gamanutti aanu gana hangana hun nurraa fagoo jire guusan. Ani hogguun waa beekee jara kanatti hin dhufe jechuudha. Jarri dura Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee. Warra orma kana jechuudha.
achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu kan dura gaama ani miilaan osoo deemuutiin Magdishoo dhaqe. Yoggaanii dhaaboo warra dalloo waaqoo hoogganu. Dura maal irratti hidhamtan achirraa yoo eegale? Akkasi wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti hidhame jechuudha. Harreetti jaa'u fudhadhee warra dhanaan jaa kanaan na gargaare. Akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Magdishoo wasana Somaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Somaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii. Akkasii booda gaawwaa isaan akkasii arkuwaanis gaama maallaqa illee nakaa kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu waan namni waa dubbisuu gaarii miti isaan waan ulaan rakkatabame kana maqaa biiroo kana naa dubbisu harkaniiti lammadana qabanii darbanii achiin hudhanii Magdishoo nageessanii Magdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa'ee eegas baa hidhaa bahe hidhaa baanaan mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi Somaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra waa qofaadhaa kan Somaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Giloo yaniini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Somaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii. Kasitti ani manni waraanni amaanuu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii baatee gaafas gaa gargaarsa harkate. Gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Magdishuma keessa ana qabaatii takka fiifuu daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namnummaan hundinuu askaraani dide hamsaalaqoonni ni dide amma ala kanas wanni itti barattu takka mataalaqummaa barata takka saffadubbaa jenii hamsaalaqummaa koo baratta jechuudha. Akkasitti gaa jarri kun hundinuu magaalaa keessa takkuma kana olii gayyaanii warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa warma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuf hin jiru wajji deemuu qaban akkasitti gaa haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii sanbooda nammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne gaa biyya dhoynu boruun irratti amaanutti horii ta'a jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee ta'a jechuudha gonti ol seene nuti fi'uu qabeelti fitte dheekkaa kana jaldeetirraa dhoorkan jechuudha ganamaan horiin irraa guusinee fi nyaanna waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jedhiin ijoolleen achuma kanuma san kaateeti miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan ganama ga'a lama goohaa dhufe geedadha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deebi'anii. Amma dhalajaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haasa miinuma haasa jechuudha. Akka manaas uummadoo haasana haasa achiin jaayuu sooma haasa. Akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumee dhume jechuudha. Gola eela roojii jenniin gorti sun eela tokko jira kan nuti dhufu. Akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni roobbiidhaan kutee helikooppitariin nageellee dabarsanii kaanis ormi kunis baqateetu namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunillee akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baate silaa farda gaala 600 baqatee irraa hojjete jechuudha. Gaala sanillee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha. Karaa deemuu fi biyyaa kan rakkate akkasitti baatii lama nu dhahee jechuudha. Ganama gaala lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa junama adaadii
Goota eegatuun barachuuf teenye amaarii hogguu fi dadhabe warra qophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafatan. Akkasitti egaa lola hamaa san keessaayis rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqummaatti miidhame malee kan miidhame kana qophilaa kanaatu bombii rasaasni fi bombiin inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakka iyyuu walii horiyee walitti qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochii dutan muka keessa waan faca'aniif jechuudha gatuu hin dandeenye. Akkasitti egaa lammata Baalee deebi'ee Baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone lammata oguu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee yookaan namni ma biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayxee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaalee fi Itoophiyaa walitti fidanii lolli akka dhaabamu jedhanii walii galan goonu dhufnu amma deebi'aa waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiidha you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duba egaa dubbiin akkana taate maal godhuu qabna. Haa nuti biyya sana maa isin hin gaafan nyaataas nu kennaa isin hin jennu qurxummii tana guurranna akka malaalta jenneen jira altichaan qurxummii tana nyaachuu nu dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'aati nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Egaa achitti egaa walaba taana jechuudha Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiin kaambii godhannee nishuumoo teenyaas bishaan dhiinnee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboogaa dubbiin wata durii miti jarri gaafun walitti deemti fidee malli maali akkasittiin ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra walii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa idaannee ammaas gale asuma akkana yaa'anuuti diyaad barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti hin eege akkasitti gaafa sharmaarkiin du'ee qabate jechuudha. Namichi inqilaaba godhe kun maal jee saala gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uun dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaa qorneela oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti har'a amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti sana jecha nurraa yoo fageeffatanu namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feeddagaa oollu kana kanuma nuu himeewu eega inni nuu hime duuba baasaboortiin qabnu kamii uffata nuu katabe khaarijii akkatabe khaarijaan nagahee dutti katabne nagahee duun boru fotoo fidadhaa jee fotoo fidannee itti kenne haya boronni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kana keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii. Ifii ka'anii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhumootti hin dhiisan jechuudha. Akkasii jarri kun dhaqanii irraa dubbii teenya balleessan namichi numaafuu facaasee tokko giraafa kaleetti geessine danda'a jennu kenne anichitti hin dhiichise bu'aa labaan maaliif haalaan beeka. Amma gaanuu akkana jiru. Nama kana nama dhabnee qawwee mi'a finnee markabaan buufne eenyutti namni nama sadiin arge hajjii jedhin tokkoon dammajaa jedhin tokkoon abdul Muhammad Saanii jedhin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroome bakka hajjii dhabu hangamu hottaatti kaambiin singeessa jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse achi booda ammaas nama guddaa keenya Baalee dhufe kan Sidaamoo dhufe fi Hararii dhufe Mogadishoo cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya tana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa jiru dubbisee gargaarsa nuuf fidee akkasitti nama Mogadishoo ha'u nam torba kun Mogadishoo irraa hanga Barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarre jechuudha. Akkasitti nama 2,000 baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa.
laakiin nama deemu kana keessa namni biraa dhufe jechuudha wanni tuni yoo ka gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi namni kun hogguu xiqqoo taa'uun harkaa utaaleeti safaaraa dhaqee safaaraa Sumaaleetti harka kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqayte jechuudha amaareen hin beeku katamaa ifruu guyyaa san shaaran amaarri mangistiin Haayile Sillaasee shaarte kamitti waan guddootan waan xaxamee deemu kana ati quban qabne jedhanii shaaranii ka Sumaaleen beeku ka Amaaraan beeku ammaan nu kana namni giree san keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni Oromoo teessisa bahaa tana namni guutan herreguut hin jiru akkasitti kaanee gaafirraa kaanu egaa dubbiin baate osoo dallaa sibiilaan duratti hin jaarre mala haadha wannu jennee nam 36 baatii Oktoobar 17 bara 1970 biyya Yamanii kaanee wasana Sumaaleetti buune dhuggaa wasana Sumaaleetti buunu horii dhabne gaala dhabne waan dogoggora buune immoo namni namichaan immoo lafa mijjooytu tani asabii fi leelaa jidduutti beeyta eenyuun beeku lafa gaattee diinni itti nun beekne cin nubuusi jenneen wanni asuma fideete wannan nubuuse saahel janiini bulhaar jettiin Sumaaleen akkasitti kaanee awwaaluuti gaalaas dhabe nama Sumaalee walitti wareen amma dogoggorri keenyutti as karaa qabna jechuudha kaafii barneexaan akkasi wanni sibiila wanni koofiyaan isa waan biraati akkasitti gaajarris Ameerikaa gurraachaa bu'eeyanii wanni Sumaaleetti dubbii dabarsanii Sumaaleen akka sossootee jiru Sumaaleen maaliif kaleeleen qilaaba godhan biyyi amma dura hin sakan hin qabbanoon akkasitti gaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraa dha'e nama tokko Ramadaan janii kadura shahida ta'e nu kan isaa mucaasanii jechuudha akkasii Ramadaan san dhawanii nulleen hogguu kallaan robbidhaan akka nu gubbaa taphata makiinaan achii billijjetti gamanaa billijjetti karaa hunda soodoo hundaan akkasitti gaa booda walitti dubbannee eegas walitti dhiyaanne itti himnaan gareen nuuf laafe jechuudha gareen ni jiite jechuudha gareen ta'u abadan mangistiin eega beeyte booda waan jennu qabnu geessu qabnu gareen namni dhabnee haa jennu jennii guutti himnee amaaraatu nu darare ni beeytan isinii magangalummaa isinitti baqannee jirra namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanne jechuudha akkasitti gaa warri kun irra caalee akka nu hidhan jechuudha hidhamannee irratti amata 5 bultii 12 hidhamnee gaafa kaan duuba nu eebbisanii gaa hidhaa baanii jennii lakki maarree orma kanaa waan gadhiifnu gudura wanni siyaasaan nuti dhageenyu hanga nuti harka qabannu haa ta'anii yaada ijoolleen ni himanii haa ta'u sun hundi ni haftee jechuudha hundi hafteeti kaanee hidhaa baana roppilaa lamaan nu geesse innaa shakkii roppilaa lamaa wal jala deemu kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha akkasii malfishoo nu geessanii malfishoodha inaanii fuudhaniituma barandaa Diyaad Barree nu geessanii namni guutee Diyaad Barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kun akkana guutanii jiranii Diyaad Barree himee biyya teenya wanni malee seentan baasaboortii malee seentan biyya teenya baasaboortii malee ni baatan biyya teenya baasaboortii malee ni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudha namoo isin dhiifne uma bahan deema alas feetan amaara galaa feetan asxaa nuun jee akkasitti gaa nama makiina irraa rarra'uuniin harka jechuudha Diyaad Barree dubbiin akkasii miti nuti wanni duraa ayyaannu isin mi'a keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaaya gu'aa agartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra ummanni keenya duraan kan isin jaalatu illeen hammaate kamin nama keenya hidhan jedhanii hammaatee jira nuti dogoggora biyya keessaniif buune biyya obboleessi biyya isaatti dogoggoraan bu'an waan namatti hammaatu jee akkasitti itti haasawe if qorrofeetiin akkatti manni hidhaa waata kanurraan fuutuun jee namni kun hogguu qaabsoof manaa ba'u hidhamuu beeka capuu madaa'eetuma rakkachuu beeka ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarratti tarkaanfanneeti baqaabsoo jalqabne sun isaanirraa takka waa takka jiramnutti dhufe jiru jeen takka wanni nu miitee galii ta'e gaara gubbaa'ee nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaateenyee agarra
ها wanni sun wata kallee nun goone fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre kutu lafaa utaadha jaarsini namni Itoophiyaa irraa hin waa qabanyuu kun guyyaan kun arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin dandeenye amaarallee hajaarra ga'uun funyaan dhooyne jedhee dubbatee barbaadame guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba sa'a saddeeti seenetiin sa'a takabba boruus akkasumatti nuti deebi'a jaartiin taajaa'ibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee dheeboo na gargaara jaartii tanarraa qabaayee alaa kulli haal seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti tuuni dan Khartoum Yuunivarsiitii Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatuun seenu sanichitti jira gurguddaa hangana ga'u kun anuu sadiin arkadhe jechuun kitaaba hangana ga'u sadii achi Maqdishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaa gurguddaa akkasitti duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuun guyyaa sanitti gaaritti qophooyne. Sooressa Oromiyaa jaarraa bagadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baanee duuba Diyaad Barreetti eeguu haasawinee illee waan gara isaatii nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan je nu biyya teenya kanattuu nama dhabne je bal'ina kanaaf namatti dhabne je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti nu haraarraa nu mashitaniiti nu gaggeessitan jenne yaanne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan je akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuuf dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraala tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mari'adhaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri kun Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa akkanaatiin nu qabe iyyuu arbaa akkanaa akkasitti gaa walitti dhufne nutis gaa haanee xaboo torbaan guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kun jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba intaltii fuuteetumaan biyya kaartoona darbiti silaa bakka sanin deebisuu qabdi xaaqeetatti hin deebiftu akkasii warra raadiyoo bira dhaqee gaa duum iyyoo tanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman Itaaliyaa maal kana hundi katabame kun yoommoo kaartuum dhayitee kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha Biriitaanikaa jedhan kitaaba sana Biriitaanikaa jedhanii maal kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaanota qaanfachiisa kan kitaaba Jarmanii katabame nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Kaartuumitti kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan Jarmaniin katabame jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuudha duuba akkasitti kitaabni eeysa jira hojjete taarifa Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu bakka irraati faca'ee jira Itoophiyaan haan godhana arshibna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha akkasitti gaa duuba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheessite yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sanaas akkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irratti hojjetu irratti hin dhaabbadde jechuudha taan akkasitti gaa namni hin gammanne milkaa'anii jiru dhaabbatte jechuudha
tasanii awwaniin irra dhufeef hogguu gaa namichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boo'uun hogguu bu'e anaatu harka baasee awwaniin dhufeef Oromoo jechaa kana nuti illee hin beeku hin turre ollaan keenyas hin beeku Somaaliyaan hin beeku Afar hin beeku Amaarri hin beeku Amaarri gaabbisee jira namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaliyaatti himee akka Somaaliyaan nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju saniin dubbachuu fedhan akkasii gaa dubbiin dheertuudha waan kanaaf halumarratti hafne cootoo kanaa waan fixin dubbiin dhaabbatte haa ta'uu immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna aboo eega golarraa dhuftan gaariidha ma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jen gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan haya gaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhifiini isin gola jettanii walii idaannee jabaa takka haa godhannu haa akkasitiin safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jejjara san duba namni oggoon dhufeetti mul'atii sodaana jechin dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee nama raffar jira gaabar Falastiin kasanin dhaynu jedha eega kasanin dhayne galaasaafaa nama 5 moo 7 moo 8 taate aboo gaa eega isin ichi sodaatan kunoo alma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jira tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasoysiisu jedhe wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama kaati waajjiraati jena wajjin dhaqaanu jechuudha akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhayne eeysa jirtire aboo jaraa himaa hogganoota keessan kaandisaa baa keessa jiru fedhu ra'iisa Itoophiyaa illee haa ta'uu himaa jee namichi naatu bakka takka bakka dhooysaa jira kaastoodii jennii bakka namni tuyne achiin safiira kiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa kiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluu hin danda'u qulfi qabdi naatu citti isinii tiisaa kottaa himadha hin himan akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudetaayaa deemataa qabu jennu isin qaabsoof hin deemtan jennu dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan ammas baharuun faa wanni jedhan jeneraala tokko asmaraa qabna tokkos maarree qabna tokkos shawaa keessaa qabna kaan hararii qabna jedhan hay eegasu kuudetaadha jechuudha dubbiin sun ammas taate 8 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha akkas yoo taatan malee yoo bilisa baa taatatan Dr. Baruun faan Moqaadishoo turan jechuudha marti ture magaalaa safar dhufe eegas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duran ibsa akkas fayyade akkasitti gaakaanee nuti hogguu gaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'ee seene dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Somaalee galbeetiin harar wanni bookee baale seenee baaleen bookee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha akkasii elemoo isaanitti hidhaate Moqaadishoo keessatti jechuudha lakkee gaaratti elemoo faan hogguu seenan san jarri kunis seene wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godhaman akka hamatti Somaaleen tun jara gaggaarii jedhinu kana gartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu dide kun isaan kana tokko of kenne nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate mul'is kana wajjiin baalee seenaniiti baaleen bookee seenanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleenu wanna dhaqan jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maatiin kun hoggaa soodaan dhaqu kun kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa moo biyya keessanuu dubbiin jalqabde elemoo baananii miti elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe jechuudha Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan musiibaan itti bu'e gaa jaratti chitti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha hogguu dhufu dubbiin dhumte elemoon jiru namuu shahiidan
أكتك اسمه عليه نوي الأبي ولكب أنا قاعد الساحة أنا هني بيجي أشترك ما يروتي إدران بيني قاعد أنا مفاهيم شهيدة نمني بيخ باندرا وجو أركب باندرا ورما معرف ولدي ممكن نمني خيط ما بلجي لمني شعبي أصول دران بيخ اللي هو يزني ما يزنيه يمين كايلك إنسانيو أكتك قاعد رفع نايمة أبوه خير أنيس قاعد وري مخابراتها هني كتير نفودني واجران جيسني نقدي سني بيمبل لوكيشن سين أكيد تيجا خاء ملبس فود حالكن كم أقوله كتو يجيرني ما وستا أدي شميز أدي غوي أدي خو إمامة أدي خبء أدي ألا سمعله وقول ذكرت سمعله خيس أوليان النور فوق النور يتلا أنا نور مالين توني ni nama khana fe islam jaalate du jaalate akasitti khane har kayse dufni ganama subi khorre magdisho namu nokbon wiya sadibne dake akati ko har kayse dufni ya rabbi gujana nakilin jeri magalata nomdi nabeit manhida qamata shanawjita qamata sadita qabati lamata gal taqiyal ta'ani tabatan akasitti مخينان جبت أبونو كجرجلو مارجيسة جرجلو بالستران بين كده قاعدين بوني إتشي بولي إسام بريسان فن سجارة هقوله متوقيت فوق هذا من جمانا كقاعد تكمانين فن خاني كوريا فودا تكت دعشر السنة أكفرنجي دعشر الجنما مقالة سن ما أدري خيني خبر خسنجرو ده مقالة خيساكم يقول أيني ولا تدور إنه نبني ها إسلامي أمو ما ترى بعدي مقالات الأوليناتي وأنتي مقدشوا قوتن نمني رحمة تجير أمو ما أنت مقالة بعدي أشي هوتيلا سكو حرر جاني هوتيلا خنا جلتي نيتو وكو أدات قد إف سأل متي عربسي يوجر ذا عاشر أنت كلب بيجر وسنة الرجل يجوا ذا عاشر أكثر جماعة بينه كما قال جابوتي يدفع ويا سدي أقبل ويا شنفا أقبل خانت قال يعني أخذت بيجا خراب بيجاتنا كانوا مخانا ما تخلاني جماعة نقوف دي مركانة لفخانة تراكترين كوتاني دكين هندي هلا يا ميلونا يتك أما كأنه خفت أسنه أخذت كبري على فايسة يلا فايسة رفنات كشاش لين جنة وكوماس جلامبري وخانة مثلا فايسة لا وصويا أنا تلو قولة كان سدي قولة أكيد خانة كوندولو خارا كوندولو كانت أدرين ترى كنا مجلوة تيجي بتعرف نتيجة مقالة كذي تكو قصينة بولة أكيد خانة أوداي وياتي أنا تعاشن في النماذج أوداي بو حاجة سمبيتا حاجة سمبيتا ياتينغا فدنا قادة لا جماعة دروها مقدشوا فيه خون قرقروثني نونجين أوداي مرقد بيفنت أكين قرقروثني توتالي قربان جما قرقرة جاني نوفي أماني خايتو مقانا ما نوفي دي مقالا سنين ما في أمن نوفي دي أكاسم قامر كان أمة أورمو اللي نوفيا مسيني أكاسم باندرا قبل تلفني أنا إيه شابا قبل هم دكوا أكاسم كان شابا أولي نما كنا مجل قبل يجوا أوداي جما خيزة تيجي مكان كيسن مال جامو ترى كرابات مكان دابا ولا فيا شابا أنت ولا فيا إيه شاب ونين خيس مودان كينيا سوالف ونين ديمنون والف أما ليني خلنا بيجاوني صوني نسي إيه ورقة ميكاتم فجأة أكتر تيجا مكان جاتي بودا نافخنا ورانا نافخنا جاراجي هون أما أبا كداي تيجي وانجت 77 80 وانجت أو اللي فين دليني تلاقي جارة باغدا بكا أبا أو اللي في جتورتي أشيد تشانا غربراتي رودي فنون جرتو فين خيسة تجارة مخجوس نجرا مقدشو دا خجوس نجرا دران الدباس وداف مي مورني فين داتي اسين جدو حريرو دافي غراغرم مان جرتو مالي هيتشتين تكتانا تانغاراتي أمة أورمو دا تخبرتي دي بسان الكتيني أسرتي مي إبسا على خلقا نسي دوبا يبقى ورمك وقو جري مقدشو أوزني قولك من الجان
نقافة قربات القوتو والربالتي عم بنا جريني هراي كرايسة إذا أيامن بابا لك أول خنا بيت أنين بير هاي فودنتي أكلتي واني لين كم بيتا خا بتاع واني خنا مالك خا متوقع وغيري يوم ما ترى كم كلك عم نخي كده زندوبة ارتراف تجري خي تتكلم تقالوا اللي دي ما جرا نما خنا اللي بابورة خيسا كم الدبرة جنيه صويانو توكل رني حسين جاكيتا خاكي تقول جرا سليم بتبرني ده تكتكنا جرا قال تقول توزن دين بورصة بتبدأ أكتت تجا جماعة خنا كم هذه ما قبل يترف يورا خنا ما خاصن جتين وقعد سباسين جنما الربا خاء مالين خام ساعات يمونه أكتت جا قربان جند سنوجيش منا ساعات تبونه إني منا وني كيس تكاب مركاتو كيس منا كاب أكيد لين جو ندف أكتت لين جو أجين منا بهارو لين جو كم بهارو لين بهارون نخنا أوتو فتني مالي لما نكمل كابسون تاجي في وعن بابسون بيخن أما كجان أرمي الاستراجل كابسو بها إنجل كبامو جنما سبورا جاني نقبر إنجين مير إرتلا نما سديتو مليون سديتو أمارا بودا خندا خنا إنجيل تكنا فلوس يجيس مسماري نقبر كم تنو دليخون مليون سديت جنب بوسني كم مليون سديت كنا حاسب بوتو نبي متينجين قد في الرجاء حاسويني ملص خنا قديه بوجن أنا عارف جرت أكون في دم متى ورا قرتي دلقا كفوا بيجان كيسا أوجازن كيسة تونين أبد إجات وان جنتنا مخينا كذا على خنا الأبد هون ونفرد تيبي وما وانا أو أنتنا مخينا قرتي أو أنتنا تنافع هم دكوا بيفتني إجمع غرين نجرو إنهم ما نمشي قصون جرو هم يزون جي كان دي تجمع على خيزة بقى منقلتون قليان أنتنا خريلا لبيك ميادا قل أسدي سابا خيزة منقلتون خرافة دبتا ومنقلتون أمارة يا جلاخين يرنا بكي أمارة يو أمارة لتوبة طبيعان أمارة حمل لي أمارة ونفع دينسا أمارة حوين أمارة لندمنسا أمارة وكان جوغا ونتكلم أكن جرتي بلادي كونو لينجون جرام ما ندبسو دنيا كون واتكا كنجر إيجاتي في ميسوني مار بلاكالات نملة ونتكا كنجر لجرة كتبينه إجافتشو سنة كوي كتكوي لما سبوتي أركن لما وني أركن راج برا أركن يكون وني جخيسا كوي خلاص أفرنتنا أركن أما اللي كوي برا يدوك كنه كوي براتين بيجي زمان كمدو أكثر أرسو يلكن هوكات إكوتيني نبدلنو دويني قاتر كام في غرغدو فدني وني دمشان كتبوتوني ياركانتو يتسي غبديه وني أمارة رادوبتو جانسوني خريسي أسابوني أكثر فجأة هنگا ولقاتي ورقان دمتي أوهي تنفوني ورامني جامعة خيسا نمني رخاية تقضي وان أجائبة أوهي انتو نام تورانا مصر صوفتي أكثر تقال حالا خنان نوجرو وفنجي إساني جارماك أبنان جن إساني على يانجو خلني أمالي كيس قدنانيس جارخنا نوكبا قبار سبيرانا جراتني إسان أمو خوتا سينا قالوا تسوى اللفة إيجي تنقولا ساعة ولي إدنان جن باروفا ننجن چل ننجن سنسين جن إسين ألا باروفين ألا باروفين ألا باروفين هاي على باتن سومالين خراتن كتير جتي خران دبراني نجرو أفرد هنگا سومالين تون تكا جبتة تكا يدوز بديبتو جبوتي لقول ندن ديسني أسمعتي قوالين جيران نتي تنجر جيسنا يجاران وصوجرو نخيس أنا ما خروج الكوني درودو سو وباس أنا ما جنوراني باسان كونه كذامي ربع خدرون نتشوف في جوارات في أما يقولون في بوجا خب أخيتي متي أورمو بلاتيس لالي ولتي دا خوتا يعني إذا كان الدوبة دي بفني مكانتي إذا كانت تجري خيلتي رمضاني أكيد جلا بافتي خلا قلم سوكان نفه إذا كان جامات أدي جاورنا كوني وافسن متي وان أورمو ملأ رفشة دبا في شرانا متاخي كم قمنو دم يسام خوري سياسة إني خوري ورانا أكنت تجا حالا خنان أصوجه جتبيك مثلا
Jajjabii kana eenyu itti mata namicha kana gurbaa bobbaataa jennu kana bira jira. Jablatiin tun gaara waan ijjitti gamas gara ni duuba raammetiin achi jirti. Isii sana qabata. Isii ijoolleen baafatte lamaan nadhu. Amma tokkolleen Ameerikaa jira mucaanii. Namee dubbiin wayii man jechuudha waan isaan haasa'a. Jaaketa wanni kanallee ni finnaa kan rasaasni seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin argate. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdente guutuu turre jechuudha. Namuu beekatan. Namni waan san hin beekne manju namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiide. Amma bobbaataan kunne kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruun qabne bar mataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa soso'amoo akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addisabaa keessaa Finfinnee keessaa gola qabna jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka caat malee homaan jirre agarre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nuti damaa jenneen inni damnu jennite ala deemuu feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan mee caasa daran ammallee bakka tanatti yootti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii ansoora isa guyyaa san keessattis. Lamata mul'is godhan tiyaana mul'is godhan jechuutti tiyaana. Hunga horee torba ni qabna jechuudha horeen bira horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarma maftende jechuudha. Magarsaa barii faanoo maal turan? Magarsaa barii kana. Dhuga osoo deemnuu gaamma magarsaa bariitiin numa jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhan. Nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni ragaa namni hundi ni jira namni addaraa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni hoggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharurraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama. Waliin if jaarreeti waan dalayna. Lakkee ala yaana. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti. Gaafa isiin xiqqaa shonurraa gahiite ala isin baaftu. Osoo yaanuuti gaamma bahar magarsaa bariifaa meexxiin duubaa kana dhiifne kaanee bahar wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu Doktor Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhume? Gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaatii isin hin darbe. Stuudiyoon Lagamitee walturtii gaarii isinii hawwaadha. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa Abbaa Gadaadha. Marsaa lammaffaa keessatti Dr. Baharuu Tumsaadhaa eessatti dhufanii fi akkamitti akka dhufan bikkarraa dhaabbate san ka waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisa. Kan lammaffaadha. Stuudiyoon Lagamiteedha eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee hamilee guddoo
deeggarsa yaadaa hawaasa guddaarraa barbaaddi. Kanaafuu karooratti aanu keessatti goototaa Elemoo Qilxuudhaa, Jeneraal Taaddasee Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti istuudiyoo tana deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraattan ni gaafanna. Kan kanatti aanu kaasenni kuni galiin isaadhaa karoora babal'aa akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu hubattan isin gaafanna kabajaadha. Murarratti hawaasni keenya bal'aan Awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hojiitti fassaruudhaa gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekumsaa nuu kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qabsoon itti fufti, injifannoon ni dhufti, tokkummaan humna. Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootaatiin lafatti dhangalaatee kan jaraa yommuu dhube miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nu nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee irbaata rasaasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma Taaddee Birruu akkuma Bakar Waaree maal yoo garaan nu waaree barattoota Oromoo barumsarraa ri'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii. Dhiira mirga saafalmu gooli uumtota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu. Qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessanu nyaatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu.